Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii bakka nagaan gara YouTube chaanalii keenyaatti dhuftan ani Lammiisaa Baqqalaati. Guyyaarraa keemistirii kutaa 11ffaa yuunistirii fiizikaal isteetis oof maatir kan jedhu paartii 1 3.1 introduction and 3.2 kinetic theory and properties of matter kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadheera. Amma dhuma viidiyoo keenyaatti na hordofaa. So here content yookiin immoo qabiyyee yuunitichaa wajjin ilaalla. 3.1 introduction. Introduction kan jedhu keessatti kan nuti wajjin ilaallu physical state of matter kan jedhudha. Faalakkaalee wantootaa sadan kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. The solid state, the liquid state and the gaseous state. Kanaafuu faalakkaalee wantootaa sadii akka ta'an yookiin immoo faalakkaaleen maatirii sadii akka ta'an wajjin ilaallaa jechuudha. The next one is 3.2 kinetic theory and the properties of matter. Kinetic theory maal akka ta'e akkasumas property yookiin immoo amalli maatirii maal akka ta'e wajjin ilaallaa jechuudha. Then 3.21 the kinetic theory of matter. Kinetic theory of matter maal ibsa? Maal wajjin walitti dhufeenya qaba? Sochii moleekulootaa wajjin walitti qabataa jechuudha. Kanaaf isa waliin ilaalla. Properties of matter, amala maatirii. Maatiroon amala akkamii qabu kan jedhu waliin ilaalla. 3.3 the gaseous state, faalakkaa gaazota waliin ilaallaa jechuudha. Then 3.31 the kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory gaazii maal jedha? Maal ibsa? Isa wajjin ilaalla. Then the gas law. The gas law keessatti immoo Avogadro law jira, Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, ideal gas law, Graham's law of diffusion gara lawwan baay'ee jiru isaa wajjin ilaallaa jechuudha. Then the liquid state, faalakkaa dhangala'oo isaan kanallee wajjin ilaalla. Energy changes in the liquid state, yeroo energy change ta'u liquid keessatti kan wajjin ilaallu ta'a. Inni dhuma 3.5 the solid state, faalakkaa jajjaboo kan jedhu amala isaanii wal wajjin ilaallaa jechuudha. So here are unit outcome. Erga boqonnaa kana yookiin immoo unity kana barattanii maal beekuu qabdu? Maal ibsuu qabdu? At the end of this unit you will be able to discuss the kinetic molecular theory and the properties of the three physical states of matter. Kinetic molecular theory maal akka ta'e sirriitti ibsuu qabdu. Amaloota faalakkaalee sadanii liquid, solid fi gaasiin maal akka ta'e sirriitti ibsuu qabdu jechuudha. Explain the behavior of gases by using variables like volume, temperature, pressure and the number of moles. Amala gaazotaa varaabiloota kana fayyadamne, volume fayyadamne, temperature fayyadamtanii, pressure illee fayyadamtanii maal ibsuu qabdu jechuudha? Amaloota gaazotaa ibsuu qabdu jechuudha. Distinguish these terms: ideal gas, diffusion, evaporation, boiling, condensation, vapor pressure, boiling point, molar heat of vaporization, molar heat of condensation, melting, fusion, sublimation, melting point, freezing point, molar heat of fusion and the molar heat of solidification. Termoowwan kan tokko tokko isaanii adda baafattanii maal akka isaan ibsan sirriitti ibsuu qabdu jechuudha. Then analyze the gas law. Gas law maal akka ta'e sirriitti beekuu qabdu jechuudha erga boqonnaa kana barattanii xumursanii. So 3.1 introduction. Introduction jalatti objective yookiin immoo kaayyoo barannoo keenya irraa isin ibsachuudha. At the end of this section you will be able to describe the physical state of matter. Physical state of matter maal akka ta'an ilaalla jechuudha. The gaseous state, the liquid state, then the solid state. So we will discuss the gaseous state, the liquid state, the solid state. Kanaaf isaan kana sirriitti beekuu qabdu. Give examples for each of the three physical states of matter. Tokko tokko isaaniitiif fakkeenya kennuu qabdu.
isa kamtu soolidiidha, isa kamtu likiidiidha, isa kamtu gaaziidha jettanii fakkeenya yookiin immoo egzaampilii kennuu qabdu jechuudha. Compare and contrast the three physical state of matter. Faalakkaalee wantoota kana sadan wal bira qabdanii compare and contrast gochuu qabdu jechuudha. State the kinetic theory of matter. Kinetic theory of matter maal akka ta'e sirriitti detailii state gochuu qabdu yookiin immoo ibsuu qabdu. Explain the properties of matter in terms of the kinetic theory. Amaloota maaterii kinetic theory wajjin wal bira qabdanii ibsuu qabdu jechuudha. Explain the assumptions of the kinetic molecular theory of gases. Assumption yookiin immoo yaanni kinetic molecular theory of gases irra jiru maal akka ta'e sirriitti ibsuu qabdu jechuudha. Describe the properties of gases using the kinetic molecular theory of gases. Amaloota gaazota kinetic molecular theory fayyadamtanii ibsuu qabdu jechuudha. So these are our today's objective. So matter, you know matter? Matter jechuun maal jechuudha? Matter is defined as anything occupying space and having mass. Anything that has mass and occupies space is known as matter. Wanti hanga fi qabii qabu yookiin bakka qabachuu danda'u kamuu maatirii jedhama jechuudha. It exists in the three common states. Karaalee sadii yookiin immoo faalakkaalee sadaniin ibsamuu danda'u maatiriin in terms of gases, liquid and solid. So it exists in the three common state of matter which is gases, liquid and solid. Isaan kanaan ibsamuu danda'u yookiin immoo isaan kanaan argamuu danda'u jechuudha. Faalakkaalee kana sadaniin argamuu danda'u maatiriin. Faalakkaa gaaziin argamuu danda'a, faalakkaa dhangala'oon argamuu danda'a, faalakkaa jajjabootiin argamuu danda'a jechuudha. Example, for example, weather. Amma bishaan yoo fudhannee faalakkaalee wantoota sadaniin argamuu danda'a. The three physical state of matter are steam or water vapor, which is gaseous state of water. Steam yookiin immoo water vapor kan jennuun bishaan faalakkaa gaaziitiin argamu jechuudha. Water kan jennu immoo liquid state of water. Water ima faalakkaa dhangala'ootiin argamu yookiin bishaan faalakkaa dhangala'ootiin argamu. Ice the solid state of water. Kanaaf amma bishaan faalakkaalee wantoota sadaniinuu argamuu danda'a. Water vapor yookiin immoo steam kan jennu bishaan faalakkaa gaaziitiin argamu. Water kan jennu bishaan faalakkaa dhangala'ootiin argamu. Ice yookiin immoo cabbii kan jennu bishaan faalakkaa jajjabootiin argamu jechuudha. Kanaafuu faalakkaalee sadaniinuu argamuu danda'u bishaanii jechuudha. Kanaaf as keessatti waan isin hubachuu qabdan matter jechuun maal jechuu akka ta'e sirriitti ibsuu qabdu jechuudha. Liquid and gases are known as fluids. Kanaafuu dhangala'oo fi gaazonni fluids jedhamanii beekamu jechuudha. Sababni isaa iyyuu bilisaan yaa'uu danda'u. So liquids and gases are known as fluids because they flow freely. Freely flow gochuu danda'u yookiin immoo yaa'uu danda'u. Kanaaf fluids jedhamanii beekamu jechuudha. And also solids and liquids are referred to as condensed states because they have much higher density than gases. Jajjaboo fi dhangala'oon immoo maal jedhamanii beekamu? Condensed state jedhamanii beekamu. Sababni isaa iyyuu density yookiin rokkina gaazota caalaa waan qabaniif condensed jedhamanii beekamu jechuudha. The physical state of matter can be changed to solid, liquids, gases or plasma by varying temperature and or pressure. Faalakkaalee wantootaa kun sadan immoo yookiin immoo faalakkaalee wantootaa warri jennu kun solidiin, liquidiin, gaazii fi plasmaa yookiin immoo the fourth physical state of matter jedhamee kan beekamu jira. Isaan kun immoo yoo temperature isaanii adda addummaa ta'e yookiin pressure isaanii adda addummaa qabaate tokkorraa gara tokkootti jijjiiramuu danda'u jechuudha. Solidiin gara liquidiitti, liquidiin gara gaaziitti, gaaziin gara plasmaatti. Yookiin immoo gaaziin gara liquidiitti, liquidiin gara solidiitti jijjiiramuu danda'u jechuudha. Maalirratti hundaa'anii? Temperaturaa fi pressure irratti hundaa'anii jechuudha. Here solid
Solid jechuun maal jechuudha? Solid jechuun jajjaboodha. A solid is a rigid. Solidoonni maal jechuudha? Rigididha. It has a fixed volume and a fixed shape. Solid has a fixed shape, volume and a fixed shape. Qabee mataa isaanii qabu, bakka mataa isaanii ni qabatu, boca mataa isaanii qabu jechuudha jajjaboon. Cannot be compressed. Solids cannot be compressed. Compressed yookiin immoo salphaatti walitti hin summuugamani yookiin immoo compressed hin ta'an jechuudha. Sababni isaa they have fixed volume and fixed shape and also have higher density. Inni kan biraa higher density qabu jechuudha. So solids have higher density than liquids. Cannot be compressed jennee sababa isaan partikiloonni solidii walitti siiqanii yookiin immoo baay'ee walitti dhiyaatanii waan argamaniif salphaatti akka gaazota compressed hin ta'anii jechuudha. So solids have higher density than liquids. The tightly packed particles of solids are also highly organized. Partikiloonni solidii kuni tightly walitti packed ta'anii argamu. Kana highly organized yookiin immoo highly arranged ta'anii argamu jechuudha. The particles of a solid vibrate at fixed points with respect to the neighboring particles. Partikiloonni solidii kuni hollannaa kan isaan taasisanii pointii fixidii yookiin immoo dhaabbataa ta'e irratti, qabxii dhaabbataa ta'e irratti hollannaa taasisu jechuudha. Yeroo kana hollaa wajjin wal bira qabamee ilaala jechuudha. So the particles of a solid vibrate at a fixed point with respect to the neighboring particles. As a result, its particles stay in a fixed position. Kan partikiloonni kuni positionii mataa isaanii yookiin fixed positionii qabatanii argamaniif sababa yeroo hollatan fixed point irratti taasisaniif jechuudha. For example, examples of solid physical state are metals, you know metals, chalk, sand, soil, stone. So those are examples of solid. Liquid jechuun maal jechuudha? Amma faalkaalii wantoota sadan jalqaba jajjaboo ilaalleerra amma maal ilaalla jechuudha? Liquid kan jedhu ilaalla jechuudha. A liquid has a definite volume but does not have definite shape. Dhangala'oon immoo definite volume qabu yookiin immoo qabee mataa isaanii qabu, bakka qabachuu ni danda'u, garuu boca mataa isaanii yookiin boca murtaa'aa hin qaban jechuudha. It takes the shape of its container. Shape yookiin boca qodaa isaan baatee jiru sana qabatu jechuudha. It is very slightly compressible and has the ability to flow. Inni kan biraan hamma ta'e compressed ta'uu danda'u, salphaadhumatti immoo yookiin immoo sirriitti yaa'uu danda'u, dandeettii yaa'uu qabu jechuudha. Flow ta'uu dandeettii qabu jechuudha. In a liquid, particles vibrate about a point. You see the difference? Asitti amma liquidiin yeroo hollatan yookiin immoo vibrate geggeessan point irratti, garuu kan jajjaboo maal jenne fixed point jenne, as garuu point qofa jechuudha. And constantly shift their position. Amma maal gochuu danda'u jechuudha? Positionii irratti vibrate godhan kana maal gochuu danda'u? Shift gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf fixed miti akka kan warra liquid, akka kan warra solidii jechuudha. Example: water, ethanol, mercury, bromine, oil. So these are examples of liquid state. The next is gaseous. A gas has neither definite volume nor definite shape. It takes the shape of the volume it is container. Gaasonni immoo volume mataa isaanii yookiin qabee mataa isaanii hin qabani, akkuma kana boca mataa isaanii hin qaban. Sababni isaa iyyuu partikiloonni gaazonni irraa ijaaraman yookiin partikiloonni gaazota baay'ee walirraa faffagaatanii argamu. Boca mataa isaanii fi qabee mataa isaanii qabaachuu hin danda'an yookiin immoo hin qaban jechuudha. It takes the shape and volume of the container. Shape containerii yookiin immoo shape qodaa keessa jiranii fi volume keessa jiranii qabatu jechuudha.
gas is highly compressible. Gaazonni kun maal jechuudha? Salphaatti walitti kottoonfachiisuu yookiin walitti sommuugamuu danda'u, walitti cafaqamuu danda'u. Because the gases particles are far apart charged, walirraa faffagaatanii argamu jechuudha. Example, air, hydrogen, oxygen, carbon dioxide and nitrogen are example of gaseous states. Akka arfaffaatti kan ilaalamu faalkaalee wantoota keessaa beekamoo sadiidha jenneerra akka arfaffaatti kan ilaalamu yeroo baay'ee kan hin argamu. The fourth physical state of matter that exists at high temperature. Temperature olaanaa irratti kan argamu plasma jedhama jechuudha. At such high temperature molecules cannot exist. Temperature baay'ee olaanaa kana irratti wantoonni moleculiitiin hin argaman. Sababni isaa temperature olaanaadha. Atoomonni elektiroonii luus gochuutiin ayyoonii akkasaan uummatan taasisaa jechuudha. Most or all of the atoms are stripped or lost of their electrons and thus exist in their ionized form. Temperature kuni akka atoomiin elektiroonii luus gootu godheetu wantoon yookiin immoo atoomiin kuni akka isheen bifa ayooniitiin argamtu taasisa jechuudha. This state of matter, a gaseous mixture of positive ions and electrons is called plasma. Plasma kun makaa maal jechuudha? Makaa gaazota positive ion fi electron iddoo tokkotti qabu jechuudha. Electron luus taateetti then positive ion qabaateera walitti gaafa iddoo tokkotti argaman immoo maal jedhamu jechuudha? Plasma state jedhamu jechuudha. In another word, plasma is an ionized gas. Plasma kun maal jechuudha? An ionized gas jedhama. Maaliif? Temperature isaa baay'ee haayidha. Temperature high kan irratti immoo atoomiin elektiroonii qabatee argamuu hin danda'u. Elektiroonii luus godha bifa ayiniitiin argama jechuudha. Because of the extreme temperature needed for fusion, no material can exist in this state. Sababa temperature baay'ee olaanaa ta'e wantoota baqsuu yookiin immoo baqsuu danda'uuf maateriyaaliin faalakaa kanaan argamu hin jiru jechuudha. Have no fixed shape and fixed volume. Akkuma kan gaazotaa plasmaan fixed shape yookiin immoo definite shape fi fixed volume hin qaban jechuudha. They are also less dense than solid as well as liquid. Rukkina isaanii yoo ilaalle kan jajjaboo fi kan dhangala'oo irraan gadi it may be incomparable with gases. Kan gaazii wajjin compare wal gochuu danda'u garuu amma kan gaazii illee hin ga'anii jechuudha. This figure shows the physical state of matter. Here solid, amma akkuma asirraa argaa jirtan kun solididha. Partikiloonni solidii baay'ee walitti siiqanii argamu jechuudha. Distaansiin gidduu isaanii jiru baay'ee xixiqqaadha. Then here is liquid. Liquid immoo amma ta'e walirraa fageenyi isaanii kan solidira baay'ee amma ta'een caala garuu immoo hoomaan jedhanii jechuudha. Here gases. Gaazonni immoo walirraa faffagaatanii argamu jechuudha. Asitti immoo akkuma ibsaa turre plasmaa keessatti positive ion fi elektirooniitu wal makee argama. Bifa ionized gaasiitiin argamu jechuudha. Kanaaf iddoo tokkotti gaafa ilaallu akka kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma temperature fi pressure isaanii gaafa vaarii ta'u faalkaalee wantootaa kun inni tokko gara tokkootti jijjiiramuu danda'a jenna. Kanaaf amma melting yookiin immoo gaafa baquu jajjaboon gaafa baquu liquid uuma. Liquid immoo gaafa vaporize ta'u yookiin vaporizationiitiin gaazii uuma. Gaaziin immoo ionization adeemsa jedhamuun plasmaa uuma jechuudha. Plasmaan immoo deebi'ee de-ionization adeemsa jedhamuun gaazii uuma. Gaaziin immoo adeemsa condensation jedhamuun deebi'ee liquid uuma. Liquid immoo adeemsa freezing jedhamuun deebi'ee maal uuma jechuudha? Solid uuma jechuudha. So this figure 3.1 shows a particle diagram for a solid, liquid, gas and plasma states. 3.2 Kinetic theory and properties of matter. 3.21 The kinetic theory of gases. The kinetic theory of matter gives an explanation on the nature of the motion and the heat energy. Kinetic theory matter kan ibsu yookiin kan xiyyeeffatu
uumama sochii fi annisaa yookiin immoo enerjii wantoota irratti xiyyeeffata jechuudha. So the kinetic theory of matter gives an explanation on the nature of the motion. It explains the nature of the motion and the heat energy. Annisaa irratti yookiin immoo annisaa irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Every substance consists of a very large number of very small particles called ions, atoms and molecules. Substance kamiyyuu kan inni of keessaa qabu, substance kamiyyuu kan inni of keessaa qabu yookiin kan inni irraa ijaarame ayoonii, atomii akkasumas moleculii ta'a jechuudha. The particles are in state of continuous and random motion with all possible velocities. Partikiloonni yeroo hundaa sochii walirraa hin cinnee fi random motion yookiin immoo yeroo hundumaa sochii kallattii hundaatiin taasifame keessatti kan isaan argaman jechuudha. So the particles are in state of continuous and random motion with all possible velocities. Saffisa danda'ameen kallattii hundaatiin osoo sochii walirraa hin kutiin kan isaan argaman jechuudha. Continuous and random motionitiin argamu jechuudha. The motion of particles increases with a rise in temperature. This means that as the temperature increases, the motion of the particles increases. Yeroo temperature dabalu sochiin yookiin immoo motion particles maal ta'a jechuudha ni dabala jechuudha. Sababni isaa iyyuu temperature gaafa dabalu average kinetic energy molecule dabala. Average kinetic energy molecule gaafa dabalu partikiloonni molecule sana akka isaan socho'an yookiin immoo sochiin isaanii akka dabalu taasisa jechuudha. Generally, the kinetic theory of matter is based on the following assumptions. The first one is all matter is composed of particles that are constantly moving. Wantoonni yookiin maateriin hundumtuu partikiloota yeroo hundumaa sochiirra jiraniin kan inni uumame jechuudha. Yookiin immoo maateriin hundi kan inni irraa uumame partikiloota yeroo hundumaa sochiirra jiraniin uumame jechuudha. All particles have kinetic energy. This means that moving energy and potential energy. Partikiloonni kinetic energy fi potential energy qabu jechuudha. Kinetic energy kan jennu movement energy, potential energy kan jennu immoo energy kuufamaa yookiin immoo energy kuufamaa jechuudha yookiin potential energy jennee kan ibsinu jechuudha. The difference between the three states of matter is the energy content they have and the motion of the particles. Garaagarummaani faalkaalee maatirii sadan maarratti hundaa'a jechuudha. Energy isaan of keessaa qabanii fi sochii isaanii irratti hundaa'a jechuudha. The temperature of a substance is a measure of the average kinetic energy of the particles. Temperature maal safara jechuudha? Average kinetic energy partikiloota safara jechuudha. So the temperature of a substance is a measure of the average kinetic energy of the particles. There are a space between particles of matter. Partikiloota maatarii gidduu maal jira jechuudha? Bakka duwwaa yookiin immoo space jira jechuudha. There are attractive forces between atoms or molecules. There is an attractive force that exists between atoms and molecules. Humni wal harkisu yookiin attractive forcein atoomotaa fi atoomota gidduu yookiin molekulootaa fi molekulota gidduu jiraachuu kan ibsu jechuudha. Kanaafuu isaan kun maal jechuudha? Assumption kinetic theory of matter jennee warra beeknudha jechuudha. 3.22 Properties of matter. Here are properties of gases. We will see properties of gases. Gases have no fixed shape and no fixed volume. They contain the shape of the container and the volume of the container. Kan isaan qabaatan shape yookiin boca qodaa isaan keessa jiranii fi qabee qodaa isaan keessa jiranii qabaatu jechuudha gaazon. Kanaaf fixed shape fixed volume hin qaban jechuudha. Gases can be easily compressed. Salphaatti compressed ta'uu danda'u. Sababni isaa iyyuu partikiloon gaazota walirraa faffagaatanii argamu jechuudha. Distaansii gidduu isaanii jira akkuma ilaalaa turre jechuudha. Gases have low densities compared to liquids and solids.
Sababa partikiloonni gaazota walirraa fagaatanii argamaniif gaazonni rukkina dhangala'uu fi jajjaboo irra xiqqaa yookiin gadaanaa qabu jechuudha. Gases exert pressure in all direction. Gaazonni dhiibbaa kallattii hundaatiin taasisu. Gases easily flow and diffuse through one another. Gaazonni salphaatti yaa'uu danda'u. Inni kan biraan diffuse ta'uu danda'u. Spreading kan jennu jechuudha. Spread ta'uu danda'u. Spread ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf namni shittoo dibate tokko gaafa dhufee ol seenu baadiyyaa gaafa ta'u gaafa ga'u diffuse ta'a jechuudha gaazonni sun. Maal ta'u jechuudha? Mana keessatti fooliin dhaga'amaa jechuudha. Kanaaf inni kun diffuse jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan gaazonni kallattii hundumaatiin maal godhu jenne dhiibbaa taasisuu jenne kallattii hundaatiin hiriir asiinis kallattii hundumaatiin maal godhu jechuudha? Pressure taasisuu jechuudha. So these are the properties of matter. The other one is properties of liquid. Amala dhangala'oo. Liquids have definite volume but have no definite shape. Dhangala'oon qabee mataa isaanii qabu, bakka mataa isaanii ni qabatu, garuu boca mataa isaanii hin qaban. Boca qodaa keessa jiranii qabatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhangala'oon haayilaandii keessa jiru sheepima haayilaandii sanaa qabaata. Dhangala'oon immoo qodaa afaan bal'aa distii yookiin wantootuma qodaa sana keessa jiran qabata jechuudha. Liquids have higher density than gases. Liquidoonni immoo rukkina kan gaazotaarra olaanaa qabu. Sababni isaa iyyuu partikiloonni dhangala'oo yookiin liquidii hamma ta'e walitti siiqaniitu argamu jechuudha kan gaazirra. Liquids are slightly compressible. Kun maal wajjin wal qabata? Partikiloota isaanii wajjin wal qabata jechuudha. Less compressible. Sababni isaa iyyuu kan gaazotaa baay'ee irraa fagaatanii argamu salphaatti compressed ta'uu danda'u. Kan dhangala'oo garuu hamma ta'e walitti siiqanii argamu slightly compressed ta'uu danda'u jechuudha. Liquids are fluids. We stated or mentioned at the beginning, gases and liquids are fluids. They easily what? Flow. Salphaatti yaa'uu danda'u. Kanaaf fluids jennaa jechuudha. Properties of solids. Amalas jajjabu. Solids have a definite shape and a definite volume. Jajjaboowwan qabee mataa isaanii qabu, boca mataa isaanii qabu jechuudha. Sababni isaa iyyuu fixed position irratti waan argamaniif yookiin waan qabaniif partikiloonni kun walitti siiqanii argamu. Baay'ee walitti siiqanii argamu. Then fixed position qabaatu jechuudha. Solids generally have higher densities than gases and liquids. Jajjaboon kun immoo rukkina gaazotaa fi dhangala'oo olaanaa ta'e qabu jechuudha. Sababni isaa partikiloonni kun baay'ee walitti siiqanii argamu. Yeroo kan akkasaan densitii yookiin immoo rukkina olaanaa qabaatan taasisaa jechuudha. Solids are extremely difficult to compress. Jajjaboowwan compress ta'uu hin danda'an akka gaazotaa. Akkuma liquiidillee slightly compress ta'uu hin danda'a. Sababni isaa partikiloonni jajjaboo baay'ee walitti siiqanii waan argamaniif salphaatti compressed hin ta'an jechuudha. So difficult to compress. Solids are not fluid. Jajjaboowwan maal miti? Fluids miti. Yaa'an akka warra gaazotaa fi dhangala'oo jechuudha. Isaan kun amaloota jajjaboodha jechuudha. 3 points. 3 the gaseous states. 3.31 the kinetic molecular theory of gases. Amma kinetic molecular theory of gases kan jedhu assumption isaa wajjin ilaalla jechuudha. Assumption of the kinetic molecular theory of gases. Here are the assumption of kinetic molecular theory of gases. A gas is a collection of particles or molecules in constant straight line motion. Gaazonni partikiloota garaagaraa irraa kan walitti qabamanii fi yookiin immoo partikiloota irraa kan uumamanii fi yeroo hundumaa sochii keessa kan jiranidha jedha. Gas particles do not attract or repel each other. They do not interact. Partikiloonni gaazotaa attract waliin godhan yookiin immoo repel waliin godhan. Wal harkisuu yookiin immoo wal dhiibuun molekiloota yookiin partikiloota gaazotaa gidduu hin jiru. Sababni isaa iyyuu
Paartikiloonni kun baay'ee walirraa fagaatanii waan argamaniif jechuudha. Interactionis gidduu isaanii hin jiru jechuudha. There is a lot of space between gas particles compared with the size of particles themselves. Individual particle kan gaazii yoo ilaalle akkasumas gaazota sana tokko tokko isaanii yoo ilaalle bakki duwwaa gidduu partikiloota kanaa jiru baay'eedha jechuudha. So there is a lot of space between the gas particles compared with the size of the particles themselves. Fakkeenyaaf partikiloonni kun individual particle yookiin immoo partikilootadha. Then bakka duwwaatu gidduu isaanii jira jechuudha. Saayizii guddaatu gidduu isaanii jira jechuudha. Bakka duwwaatu gidduu jira maaliif walirraa fagaatanii argamu waan ta'eef. The volume of the particles is negligible compared to the total volume of the gas. Amma fakkeenyaaf kuni volume gaaziidha yoo jenne amma fakkeenyaaf as keessa maal jira gaazota jira. Kanaaf volumiin individual gaazii kanaa maal jechuudha? Negligibleedha. Yeroo kan total volume kanaa wajjin wal bira qabnee ilaalla jechuudha. Sababni isaa baay'ee walirraa fagaatanii argamu. Bakka xiqqoodha kan isaan qabatanii argamanii. So we negligible this individual volume of the gas compared to the total volume of the gas. Amma kun total volumeidha. Kan individual ishee kanaa maal jechuudha? Negligibleedha jechuudha. The average kinetic energy of gas particles is proportional to temperature of the gas in Kelvin. Inni kan biraan maal jedha? Kinetic energy gaazotaa temperature wajjin hariiroo kallattii qaba jechuudha. So temperature is directly proportional to kinetic energy of the particles. Kana jechuun temperature gaafa dabalu kinetic energy ni dabala jechuudha. Temperature gaafa dabalu sochiin molekulootaa ni dabala. Sochiin molekulootaa gaafa dabalu kinetic energy isaanii ni dabala jenna jechuudha. So kinetic energy is given by 1/2 mv square. 1/2 mv square. 1/2 mv square. Kinetic energy maaliin ibsama jechuudha? Kinetic energy which is 1/2 mv square idha. Isa kanaan ibsinaa jechuudha. Where K is kinetic energy, M is mass, and V is velocity of the gas particles. Kanaaf temperature gaafa dabalu average kinetic energy molecule ni dabala. Average kinetic energy molecule gaafa dabalu sochiin molekulootaa ni dabala jechuudha. So here are physical properties of gaseous state. Amala physicala gaazota wajjin haa ilaallume. Gases are highly compressible. Salphaatti compressed ta'uu danda'u gaazonni sababni isaa partikiloonni gaazotaa walirraa faffagaatanii waan argamaniif jenneerra. Gases exert pressure equally in all direction. Kallattii hundaatiin dhiibbaa dalageessuu danda'u jechuudha gaazonni. Gases have much lower density than solids and liquids. Akkuma jalqaba ibsaa turre gaazonni rukkina gadaanaa qabu. Solid and liquid irra jechuudha. Sababni isaa iyyuu partikiloonni kun baay'ee irraa fagaatanii argamu. Zen akka isaan rukkina gadaanaa qabaatan taasisa jechuudha. Rukkina jechuun density which is mass over volume. Amma gaazonni bakka hedduu yookiin volume hedduu qabaatu maasiin isaanii immoo xiqqaadha. Zen maasii xiqqaa volume guddaa gaafarru maal arganna jechuudha? Density xiqqaa arganna jechuudha. The volume and the shape of the gases are not fixed. Bakki gaazonni qabanii fi qabatanii fi shape yookiin boca isaan qabaatan murtaa'aa miti yookiin immoo fixed miti. They take the volume and the shape of their container. Qabeenya qodaa keessa jiranii akkasumas bocuma waan sanaa qabaatu malee boca murtaa'aa kan mataa isaanii hin qabanii qabee murtaa'aa kan mataa isaanii hin qaban jechuudha. Gases mix evenly and completely. Salphaadhumatti walitti makamuu danda'u gaazonni. The next one is 3.32 the gas law. The gas law jechuun maal jechuudha? What is the gas law? The gas law expresses the mathematical relationship between the volume, temperature, pressure, and the quantity of a gas. It expresses these four variables: temperature, pressure, volume, and the quantity of a gas or amount of a gas. So
The relationship between volume, temperature, pressure, and the quantity or amount of a gas is expressed by the gas law. The gas law kanaan ibsamu jechuudha hariiroon isaan kana arfanii baraabiloota kan arfanii. Look, pressure jechuun maal jechuudha? Pressure exerted by a gas sample is defined as force per unit area. You know, pressure which is force over area. Pressure in gaazon exertiudhaan formula kanaan ibsama jechuudha. Pressure which is force over area. Pressure is one of the measurable properties of gases. Pressure amaloota safaramoo gaazotaa keessaa isa tokkodha jechuudha. There are different units of pressure like atmosphere, Pascal, Torr, millimeter of mercury. Isaan kun unitoota maaliiti? Unitoota pressure jechuudha. The SI unit of pressure is Pascal, PA, which is 1 Pascal equals to 1 Newton per meter area. Kun immoo akkamitti dhufe? Pressure which is force over area jenneerra kan force kana Newtonidha kan area meter squareidha jechuudha. Kanaaf 1 Pascalin 1 Newton per meter square wajjin wal qixaadha jechuudha. Look, the relationship between the units of pressure. 1 atmosphere equals to 760 millimeter mercury equals to 76 centimeter mercury equals to 760 torr equals to 11325 Pascal, which is 101.25 kilopascal. 101.325 kilopascal. Kanaaf isni kun maal jechuudha? Hariiroo unitoota pressure yookiin immoo dhiibbaadha jechuudha. Kanaaf atmosfeeriin tokko milimeetira merkurii 760 ta'a. Atmosfeeriin tokko seentimeetira merkurii 76 ta'a. Atmosfeeriin tokko toorii 670 ta'a. Kun immoo gara paskaalitti gaafa ibsamu 1.01.325 Pascal ta'a. Kun immoo kiiloo paskaalitti gaafa jijjiiramu 1.1.325 kiiloo paskaalii ta'a jechuudha. Here is volume. Inni kan biraan volumeidha kan nuti ilaallu. Volume is a space occupied by a substance. Asitti volume kan nuti jennu dhangala'oo otoo hin taane bakka wantootaan qabame jechuudha. Bakka wantootaan qabame. Bakki wantootaan qabame maal jedhama? Volume jedhamee beekama jechuudha. The SI unit of volume is cubic meter. Asitti unitiin volume yookiin immoo qabama wantootaa maal jedhamee beekama jechuudha? Meter cube jedhamee beekama jechuudha. Other common units of volume are cubic centimeter and cubic decimeter as well as millimeter and liter. Isaan kana keessa SI unitiin cubic meter jechuudha. 1 centimeter cube which is 1 times 10 to the power minus 2 meter cubed, which is 1 times 10 to the power minus 6 meter cube. This means that 1 centimeter cube which is 1 times 10 to the power of minus 6 meter cube. Akkamitti akkas ta'e? Tokkoon sentimeetira meeqa ta'a jechuudha? 1 times 10 to the power of minus 2 meetira yoo ta'e jechuudha. Zen ishee kana cubed yoo goone, ishee kana maal goona? Cubed goona jechuudha. Zen 1 centimeter cubed which is 1 times 10 to the power of minus 6 meter cubed ta'a jechuudha. 1 decimeter cubed which is 1 times 10 to the power of minus 3 meter cubed which is 1 liter. Kana jechuun immoo tokkoon decimeter cube in ta'a 1 times 10 to the power of minus 1 meter cubed ta'a. Then kuni 1 decimeter cube which is 1 times 10 to the power of minus 3 meter cube ta'a jechuudha. Kun immoo meeqa wajjin wal qixa?
1 litrii wajjin wal qixa jechuudha. Kanaaf 1 litir equals to 1 decimeter cube jechuu dandeenya jechuudha. A liter is equivalent to 1 cubic decimeter, which is 1 liter, which is 1000 milliliter, which is 100 centimeter, which is 1 decimeter cube. Bifa kanaatiin hariiroo qabee wantoota yookiin bakka wantoonni qabaman yuunitii isaanii kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. The next is temperature. Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. Temperature safara ho'ina yookiin immoo qorrina qaama tokkoo jechuudha. Three temperature scales are commonly used. Temperature scale beekamoo ta'an sadiidha kan yeroo ammaa fayyadamaa nuti jirru. The first one is degree Fahrenheit. The second one is degree Celsius and Kelvin scale. Kana maal jenna? Kelvin scale jenna jechuudha. Kelvin degree hin jennu, Kelvin scale jenna jechuudha. In calculations we use Kelvin scale. Yeroo hundumaa calculation keessatti Kelvin scale jijjiiranneetu fayyadamna jechuudha. Yoo fakkeenyaaf degree Celsiusiitiin nuu kenname hariiroo kana fayyadamne gara jijjiirra gara Kelvinitti jijjiirra jechuudha. The three units are interconverted by Kelvin scale, which is degree Celsius plus 273 jennee gara Kelvinitti ibsuu dandeenya. Degree Celsius, which is 5/9 into Fahrenheit degree minus 32 jennee bifa kanaan ibsuu dandeenya. Fahrenheit degree which is 9/5 degree Celsius plus 32. Kanaaf hariiroo kana fayyadamne yuunitoota tempereecheera tokkorraa gara tokkootti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaaf isaan kun hariiroo yuunitoota tempereecheeraadha kan inni ibsu jechuudha. Molar volume and standard condition. Molar volume and standard condition kan jennu maal? The conditions of a pressure of 1 atmosphere, a temperature of 0 degree Celsius, which is 273 Kelvin, are called standard temperature and pressure, which is STP. STP kan nuti jennu standard temperature and pressure ida. Pressure is which is 1 atmosphere, temperature is which is 0 degree Celsius, which is 273 Kelvin jenna jechuudha. Then yeroo kana maal jedhamanii beekama jechuudha? STP jenneetu ibsuu dandeenya jechuudha. STP irratti temperature 0 degree Celsius yookiin immoo 273 Kelvinidha. Pressure 1 atmosphereidha jechuudha. At STP, the volume of 1 mole of any gas is 22.4 liter. 1 mole of any gas at STP, which is 22.4 liter. STP irratti mooliin gaazii kamiyyuu yookiin immoo waan mooliin gaazii kamiyyuu qabu yookiin immoo likiidii voolumii amma kanaa qabaachuudha. 22.4 litirii qabaachuudha. Kun maal jedhamee beekama? Molar volume of gases jedhamee beekama jechuudha. This volume is known as the molar volume of gases. So at STP, at 1 mole of any gas, 1 mole of any gas, which is 22.4 liter. This 22.4 liter is known as molar volume. Molar volume jedhamee beekama jechuudha. Kanaaf mooliin gaazii tokko STP yookiin immoo temperature and pressure irratti qabee amma kanaa qabachuudha. 22.4 litira qabaa jechuudha. Barnoota keenya guyyaarraa asuma irratti xumurra. Next topic part 2 3.3 zeegaad law kan jedhuun qabadhee isiniif dhiyaadha. Warri YouTube channelii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatina. Galatoomaa.
yeroo barnoota gaarii.